hojjedha gosa kana amma wannan sinii dabaloo jiraatti shamarran tokko oggaa ja'a oggaa 8 oggaa 10 biyya lafaatti deddeebiti Dubai oggaa 2 Qaatariin oggaa 2 Saawudii oggaa 2 Joordaanii oggaa 2 no ta'uu qabu shamarran oggaa 4 umurii keerraa biyya namaa jiraachuu jechuun sarraatanya hojjettuu namaa ta'anii jiraachuu jechuun du'a maalifan du'a jedhe bettu danuu du'ee baatamee gale danuutu fayyaan biyyaa ba'ee reeffi biyya galee jennaan haadhaaf abbaan garaan gubate kanaa jennaan maal goona karoora akkamii baafanna jechuudha kana booddee karoora oggaa 4 malee hin baafattinaa shamarran biyya namaa abadan oggaa 4 yoo sii darbee yoo siin darbine carraa keeti malee oggaa 4 jiraadha jedhi garaa kee muradhu silaa oggaa 2 yuungaa haa ta'u maatii gargaarta waan ta'e oggaa 4 akkana umrii gorraa kenneera biyya namaatii jedhi oggaa 4 qofa karoorfadhu oggaa 4 yoo barbaadde bakkatti fixii kottu yoo barbaadde immoo Saawudii oggaa 2 biyya biraa oggaa 2 kalaas sii darbee siin darbine haafu oggaa 4 biyya namaa jiraannaan gahaadha karoorri hin taane barbaachisu dubartii umrii kee deemaa bula dadhabaa bulta yeroo biyya namaa hojjette arabni tallaajaa si baachifti arabni siif hin naatu dhagaa si baachifti duddi kee hin dadhaba humni kee hin dadhaba hayyee saatii heerumtutti ilmoo deessee guddifachuu dadhabda si galee ilmoo deessee guddifachuu dadhabda kanaafuu biyya namaa oggaa 4 ol yoo maaltu dhufe kakadhaa karoora godhadhaa oggaa 4 hojjechuun qaba oggaa 4 kun amman argadhetti oggaa 2 hojjedhee walitti qabataa maatii koo haadhaaf abbaa koo gargaarrataa oggaa 2tti boqonnaa dhaqee jala argee dhageesse ammas oggaa 2 deebi'ee biyya tokko mookii achumatti deebi'ee hojjetadhee oggaa 4tti waan argate kalaas nagaa jedhi yoo dandeesse suuqii ittiin bani yoo hin dandeenye dadhabaadha oggaa 4 hojjettee kaatee yoo birriin keessatti ka dhibe timaatimii barrii mana keetti irratti karaan nagaan fagoon qabu jedha Oromoon yeroo mammaaku timaatimii dinnicha shinkurtii qullubbii giishtaa firaafiree baadiyyaarraa bitiitii barandaa mana keetti irratti madaabaraa afi hojiidha dhageesse hojiin tuffate tokkoffaa nama hojii ta'e hojii hin tuffate cabaa miti hojii dhageesse barrii mana keetti irratti gammachuudhaan jaalalaan abbaa manaa keetii waliin ilmoo kee dhungataa asabii ilaalime ilmoo kee dhungataa barrii kee irratti madaabaraa hafattee timaatimii nagadaa shunkurtii waan arge nagadaa waan rabbi sii kenne dhageesse ilmoo yoo ta'e rabbi ana abdateedhaan kennine ana amma mubaarak musammaa hin jiraachisa hin guddifata jedhee filateedhaan kennine ana abdateedhaan kennine isatu guddisa kanaaf rabbiinis kadhataa amantii keessanis jabeeffataa sini galee tokko tokko rakkataa garaa si nyaate waa xiqqoo darbataa ofisitu hin miidhin jechuudha karoora akkanaa baafadhaa biyya arabaa namni dhaqee gale yoo suuqii banachuu dadhabe shunkurtii akka nama jedhe buna waan arge barrii isaa irratti gurguratee gammachuudhaan rafiitii gaarii raftaa ilaalime utuu namni sin ajajin utuu namni sin ifatin utuu namni sin arrabsin timaatimii kee nyaataa laala timaatimii qaaraan itti nammee soogiddi itti nammee biddeena nyaatamu sana beektu miti akkam mi'a abbaa manaa keetii waliin ijoollee keetii waliin ijoollee kee barsiifata dhageesse ijoollee kee barsiifata akka ati taate kana akka ilmoon kee ta'u hin barbaadda obboleetti dhaggeeffadhu akka ati taate kana akki nu taane kun akka ilmoon namaa ta'u miti dhugaan sin itti maal akki nu taane kun Leila sin gaddisiiftu mee ofuma keetii of ilaali namaan gaddin waa'ee namaa boo of keessaa darbe waa'ee namaa an akka mubaarak musammaa na gaddisiisa wanni mubaarak musammaa ta'e kuni anuma deebi'ee anumaan na gaddisiisa sorry of hin jedhe jechuudha waan ni taane kun
bineensi hin taane waan dubartiin keenya taate bineensi hin taane waan dhiirri keenya ta'e bineensi hin taane akka nu taane kana ilmoo keenya hin hawwinu jenna yoo ta'e karooratti galaa wal ijaaraa lama sadii afur shan ta'aa waan ta'e waliin bitadhaa biyyatti kanan kan balleessinaa abadan akka nu taane kana ilmoo keenya ta'uu hin qabdu bakka akka nu biyya namaatti wareegama kafallee kana ilmoon keenya wareegama biyya namaa ashkara ta'uu hin qabdu karoorfadhu akkasitti siigalee obboleetti koo siigalaa obboleessa koo nan tuffatin dhagahi bareechi si agaddisiisu humni kee ilmoon keenya immoo barachuu qabdi kalas erga nu wareegama kafallee erga nu ashkara taane erga nu dhagaa baanne reettii eenne gaala eenne shintibeetii namaa mincine ilmoon keenya abadan shintibeetii namaatii wal arguu hin qabdu dhagaa baachuu hin qabdu jedhaa karoorfadhaa jabaadhaa ni gaha kalas gara biyyaatti gallu siyaasa jinnii minixisee maaloo itti dhiisaa warra siyaasaati deeggaraa baluuti deeggaraa jinniti itti dhiisi gaafa dilute takkaan natti deeggarte sagalee ta'e biyyatti sin galchu numatu sagalee walii ta'e malee siyaasaa baluun deeggaraa ati arsiidha ati shawaadha ati wallaggaadha ati jimmaadha hin jedhin namummaa qofaaf walitti dhiyaadhu namummaa qofaaf wal jaalladhu saba kee jabeeffadhu amantii kee jabeeffadhu obbolaa kee jabeeffadhu biyya gallee godoo jaarrannee rakkannee ilmoo keenya kuti ilmoo argannee eerumnee bultii jaarrannee fuunee bultii jaarrannee ilmoo keenya guddifataa ilmoon keenya immoo barachuu qabdi wareegamnan kafale ilmoo kooti ta'uu hin qabu kalas gaha anarratti gaha akkas yoo jenne geessanii garaa yoo ta'e galatan qabu inni cooma nyaatus kuno argaa jira Finfinneetti inni cooma muratus inni makiinaan deemus inni miilaan deemus inni raafuu nyaatus inni namni lafarra gangalataa iyyaa geggeessus inni namni isaa ba'uu dhabamee du'ee jennaan karaarra torbee tokko taa'ee achirraa fuudhee qabaramus manni keenya dhugaa qabriidha islaamas ta'e kiristaanas ta'e amantii feete keessa jiraan fooqii keessaa gad harkifamtee gaafa duute geeffamtee lafa keessatti malee warqii keessatti hin awwaalamtu hiyyeessa yoo taate geeffamtee dhoqqeedhuma sooressisuun keessa ciifta malee mandarri qabriin sooressaa qabriin hiyyeessaa jedhamu hin jiru gaafa dhalannu harka duwwaa dhalanne gaafa duunus harkuma duwwaa deemna haga jirrutti waan gaarii haa hojjennu waan gaarii ilmaan keenya haa yaannu shamarranis ta'ee dhiirris jireenya biyya namaa waggaa meeqa jiraatti mee dhugaadhaan barreessi waan sitti himame mee warra jala jirtanu waggaa meeqa jiraattan biyya namaa keessa tun sobin ana waggaa 16 naa saba ana mubaariki waggaa 16 moo 17 alaa waggaa 5 waggaa 13 wallahi waggaa 10 ilaala umrii nama tokko kan kommoo umrii dargaggeessaa fuula ga'eetiyyuu digdamii lama hanaan jimmaa dhibba jaachuu maal jechuudha biloo godhaa anta lamma biloo godhi faandiyyaa isii kanaati isiini intinaattu ushaa ilma namaa waa dhaga'uuf gorsa kennaarra waggaa 11 kuruu mucaa baqqaama maal jedhama biloo godhaa warra qoosu waggaa 7 waggaa 8 sabboontu jimmaa waggaa 8 ilaalaa mee umrii keessan kana duddubbatti deebisaa yaadaa duddubbatti deebisaati yaadaami sammuu nutti kaasee hin jedhina hin aarinaa sukkaara nutti kaasee nu aarsee waan hin taanetti nu galchee hin jedhina obboleessa koo waggaa 8 rabbiin umrii keessii fadeessu kisaaraadha hin galle miti anis kisaaraadha haadhoon kisaaraa ana yoon gara rabbiin biraa waa argadde malee gara kootiin harka duwwaan galle dhageessanii waggaa 10 meeqa sana tun taa'ee warra kootii wajjin ijoollee koo barsiifataa jireenya biyya keessaa jiraataa kan arabni na oofuu hin qabne godoo koo keessa goojoo yoo qorqorroo dadhabe dhageessanii yoon qorqorroo dadhabe godoo koo ijaarradhee harreetti bishaan fe'ee qoraan fe'ee gurguraa osoon ilmaan kootii wareegama kafalee biyyatti jedhe adda ilmaan koo biyya lamaa keessatti teessu kana karoorfadhaa ammuma asiin fuutanii
dhaxxanii asiin hin gannaqinaa. Hoggaana furnagaa jedhi baqqaa. Warri hoggaa 15 teesse 20 teesse kana booddee hoggaana furnagaa jedhiiti waan Rabbiin hoggaa 4 kenni. Fudhuu gadi keessattuu dubartoonni please hawwii keessan nan beekaa. Hawwii keessan eeruma ilmoo argachuu ilmoo dhungachuudha. Hawwii sana guuttachuudhaaf hoggaa 4 ol biyya namaan karoorfatina kanas. Hoggaan 4 gahaaf darbaadhaan asii. Hoggaa 4tti maal argan? Makiinaa bituun qabu. Ati hoggaa 4 teessee kan fayyaadhaan galuu tuffataa jirtu. Obbolaan kee meeqa? Obboleettii koo meemee namni ati beektu namni du'ee jennaan achi buuteen isaa dhabame meeqa jira? Namni immoo fayyaan akkuma keetii maatii biraa ba'ee du'aan galee meeqa ilaalime? Ati fayyaan galuu jibbaartaa? Makiinaa bitadhu malee. Siddiseen isiin intala shawaa suni namantinaa wajjin taatee makiinaa bitattee mana ijaartee maatii isiitti akkana taatee anis akka hireedha baqqaa. Siif hin taane dhiisi si taa'u. Hai. Gaaddiseen intala shawaa sana yeroo laaltu siddisee si duutee moo baatamtee reenfisii maatii dhagalee maaf dagatta reeti. Kaan immoo dhiifama naa godhaa. Sinirraan gabaabsa. Kaan immoo ilmoo argattanii maqaadhaa. Deessanii ji'a 2 yookiin ji'a 3tti dhiiftanii biraa deemtanii. Kan ilmoo guddisu garuu akka haadha ta'e hin beektu jaallattanii hin baane. Utuu qabaattanii ilmoo keessan dhiiftanii deemtan nan beeka. Ayizoo jechuun jabaadhaa abshir. Wallaahi nan beeka. Jaallattanii ilmoo keessan irraa hin baatan abadan dubartiin keessattuu. Yoo danda'ame dhiirti deemaa. Dubartiin ilmoo guddiftu shari'aa jedhe. Dubartiitu ilmoo guddisee barsiisee qaraasisee ummataaf gadi kenna malee dhiiraa miti. Dhiirichi ati harkitaalaan dhiirri ilmoon itti kennatamee deemamee ashkara taa'ame suni as keessaa inni kaan likiskisummaatti kan gale meeqa kan birrii dhattee ilmoo sii dhiiftee urgaa ilmoo siitu hin argin ji'a 2 ilmoo deessetti biyya alabaa deemtee jennaan meeqatu asii immoo warra kan biraa fuudhee arti masaanuun kee jedhee ilmoo naadhatti mannan kan maraatti meeqa jirti. Meeqa ilmoo deessee guddifachuutu hawwitu tu dhungachuu hawwitu tu yaaddu lafa kaattee deemtee jennaan wushaa sareen jechuudha. Biliisii ergituun mana kan biraa ijaaree haadha manaa fuudhee eegi. Obboleetti Rabbi galmaan si haa ga'u. An kanumaan siin jedha. Waan baateef Rabbiin nagaadhaan ilmoo keetti si haa deebisu. Hin turin ilmoo keerraa. Ilmoon kee ijoollummaatti kan ati barbaachiftu ilmoo keetiif. Waggaa 5 gaditti. Waggaa 5 6 7 erga inni ga'e ittiin galin haafu. Haadha koo ilmoon kee kan inni si barbaadu waggaa 5 gaditti. Yoo danda'ame ilmoo kee waggaa 5 hin ga'i erga inni xiqqoo baree deemi malee ilmoo kee daa'ima dhiiftee deemi kana booddee yookiin argatiin ilmoo dhume. Ilmoo qabdiidhumaaf ilmoo argatteetti ajadamuudhumaaf yoo ta'e malee ilmoon ati calluma jettee biyya namaa keessaa dhuftee akka hanqaaqxee dhiiftee rakkinni biraa si baasee naan deemtu suni ilmoo akkamii ta'e sii guddata giiftii ko. Ilmoon yoo ilmoo ta'e hin guddanne ilmoon yoo haati gorsaa haati ammattee garaa jala bulfataa foolii haadhaa fudhataa hin guddanne ilmoo akkamii ta'e sii guddataa. Ilmoo mandarri abaaru moo abbaanati amantee bira keessee deemtu suni harki caalaansaa kan Rabbi eebbise malee yookiin keessee haadha kee bira yookiin haadha isaa bira kaa'a. Mucaan kurkur jechuu jammaraan. Yookiin mucaa mana keessatti ciibsee farsoo dhugaa dhaqee. Yookiin mucaa daa'ima harka qabatee waan silaa daa'ima biratti hin godhamne godha. Yoo danda'ame nan beeka. Jireenyatu hin baase malee ilmoo keessan jibbitanii guddifachuu bu'aa biraa baatanii hundi keessan warri ilmoo qabdan akka nama abbaa ta'ee beekutti yeroon yaadu jechuudha. Bu'aa biraa baatanii Rabbi nagaadhaan ilmoo keessa itti naannessu garuu ilmoon keessa kan inni isin barbaadu dhugaa isinitti himna dhugaa dubbachuun firooman kutu waggaa 5 gaditti haati tokko yoo xiqqaate
yoo kam rakkatti oggaashan mucaan si bira taa'u qabdi mucaan si oggaashan urgaa haadhummaa argachuu qaba foolii haadhummaa argachuu qaba harka haadha isaarraa harma haadha isaa kuufuu qaba gorsa haadha isaa fudhachuu qaba garuu amma immoo faallaa mucaa waggaa tokko yoo argine kanarratti teesseetti jedhame saawudii jedhama garaan na qubata yeroo waan akkasii dhaga'ee arge jechuudha akkuma jiraachuun jiru nagaan deemanii nagaan deebi'uun jiru deemanii du'aanis deebi'u jira yeroo mucaan kee waggaa torba kee waggaa ja'a ta'e du'aan haadha isaa fi dhabdee ija isaa duratti qabbarantu mucaan sun akkamitti guddataa kana gorsi yoo dalatees nama maraachaa beekaanni isaan immoo kan mataa isin nukkubsu gatiin beeku kan iyyi gorsa kanaa isin raafatees. Baay'ee galatoomishi baay'ee. Baay'ee. Waa yaaddan isin fakkeenya. Inni abbaa manaa qabne abbaa manaa argatu. Inni ilmoo isaarraa hiree jireenyaati jedhee rakkina jireenyaati jedhee abbaas ta'e haadhas ta'e jireenyi ilmoo keerraa rakkinni ilmoo keerraa si fageessee jiru yeroo dhiyootti ilmoo keetti si deebisee nama ilmoo ofii harka ofiitiin guddifatu rabbi si haa taasisu. Rabbiin waan isin niyyattanii biyya namaa dhattan sana dachaadhaan isiniif kennu. Yaa Rabbi ati maal dadhabda ni qabda keessattuu obbolaa keenya biyya Arabaa keessa nama haa jiran awwalatti warra ilmoo biyyaa qabu yaa Rabbi tokkoffaatti nu galchi. Warra immoo ilmoo qabnes yaa Rabbi ilmoo kenniif biyyatti nu deebisi. Yaa Rabbi yaa Allah warra biyya namaa keessa nama haa jiru reettii namaa jala gaala namaa jala yaa Rabbi yaa Allah kushiinaa namaa keessa fiigaa jiru yaa Rabbi yaa Allah nagaan biyyatti nu galchi. Yaa Rabbi ati humna qabdaa ni dandeessaa qabeenya jarri barbaadan cufa kenniifi yaa Rabbi biyyatti nu galchi. Yaa Rabbi obbolaa keenya biyyatti nu galchi. Yaa Rabbi biyya keenya nagaa nu godhi. Yaa Rabbi ijoollee keenya aboo ardiin biyya keenya kana nu baachuu dide. Kottaa bismillahirrahmanirrahiim warra biyya jirrus warra biyya namaa keessa jirrus galchee ardiin keenya nu haa baattu.